mana keessa sun tokko gaariidha. Tokko jaarsa fi jaartii mana keessatti kee wal galuun mara akka hin qabu sun. Kanuma miidiyaa qofaatiitti gaarii miti malee. Wantumaa jirtu du'aa keessa galaan immoo rakkoodha. Du'aa yeroo kana maqbuudha beektu. Ati dhiira akkam barbaadde ati? Dhiira akka barbaadu asirratti ni maaliif jennaan osoo waan sanan qabaatiin fakkaatanii natti dhufuu danda'u waan taateef. Dhiira akkam fedhu asirratti dubbachuun fedhu ustaas. Asii na jalaa shaqqalaniitiin utuu waan sanan qabaatiin dhufanii fakkeessanii natti dhiyaachuu malu yoo baran fedhii jechuudha. Okay. Ayya san keessaa naayimta rakkoon qabu san du'aan itti walitti si qabeessi godha garuu immoo haa ta'u ana simsiisuu hin barbaade. Fiigin ammoo durriya miidiyaa kanaatiin durriya miidiyaa kanaa siif hin taatu. Ati dhiirti sii taatu dhiira miidiyaa tanan fayyadamne sii taa malee ofii miidiyaa fayyadamu. Wallahi durriya miidiyaa illee hin jirti jechuuf wal keessa jirti anan wal keessa jira. Waan ta'eef akkasii rabbiin bakka ofii jaallatti si adaabu rabbi si haa tiksu akkas kabajami deemee ofirraa rafe hirriba nagee rafe dhageessa. Ayya galatoomaa jazakallah. Bakkan gaarii inni roobee kakkachachu inshaallah. Rafi aadootu deemee ነደበሬ በቃ ሰው ነው ማሳይ ነደበሬ መባረብሽ ሰለቸኝ ወይኔ ገደሙ መከና አሰነከቡዋ ገልገለው መከና አሰነከቡዋ ጀጉቱ ሚዲያ ሀራው መከና አሳይ ንግስኔ ኡፊ ኦቦሌቲ ኬጀ ኡፊ ይራ ሀርከት ዴረሴ ሹ ኦቦሌቲ ከሬኑ ተከሰ ዶንጋ ሰኑ ሙጫን ሂሪያ ኢሼቲ ጅብረ ዳበቴ በር ودوف إشيني في إني أكل فارسيت ولا ليست أربو عيب وبليتك كسيت أمتى دونغو إنه بليتي دونغو تمالين بريد وبليتي كسرة بريد بس كفي شو هيك تدير سوى سافر الشباب ننسي دونغو تمال وبليتي دونغو تاني كسيتي يوم نو أقافت ولا لو مثلا كتشي كبات يوم نو أقافت ولا لو مثلا كتشي كباته إما ولا لو تمالي إما برا والبران كمير صوبكم صوب إسين اللي سأتها مسكينة فكرتي جيك كباتة أنا ما أنت كنا والبران كمير dubbii dhugaa lafa jirtu ko afaan qadaa dhungatiin qabu bar waan jirtu dubbattee duusii wayya dhugaa rabbi an uumama kiyya uumanan li shaashaafanaa dhossaa fakkeessaa gubbaa dibaa haasaa fakkeessan kana naan dhuf durumaa maatii makeenya keessattuu gizema xiqqoota akkasuma neefata wanti namni akkana gubbaa irra qabee shaafanii dhokseetiin haasa'u kun naaf hin dhuf adiidhumatti abbaa kiyyattillee adiimatti haadha kiyyattillee adiimatti obboleen keettillee wanti dhoksaa jedhe naan dhuf dhugaa dubbatanii bakka nama dhiitee bulan jetteeti yaati. Shu'ee nun goyyomsu barbaadanne. Haala filimaatiin. Kanaaf albamni dhumaa keessattuu dhugaa dubbachuuf albama kamirrayyuu albama dhumaa anumti akka kootti waanan itti yaadee ragattaa'e baay'ee itti dadhabee barreessedha. Gara kitaabaatti jechuudha. Gara kitaabaatti daftara tokko guutuun barreesse. Daftara luukii 32 guutuu ittiin barreesse. Fayyaasaa guutuu kunaas jira. Sana gara walalootti deebinee hojjannee sana barreessuun immoo keessumattuu yeroo ammaa kana namoonni waldhabbii isaanii waan achirra jiru gara barreeffamaatiin gara walalootiin otoo hin taane gara barreeffamaatiin yeroon isin ibsu. Fakkeenyaaf warra achirratti waldhaban warri miidhama jaalalaa sana keessatti kan barraa'e keessumaa warri erga ilmoo argatanii waldhaban
akkaataa ilmoon sun itti guddatu eessa akka ga'uu danda'u xiinsammuun ilmoo sanaa ganamaan akkamitti tuqama wal dhabuu haadhaaf abbaatiin isa jedhu waan baay'ee of keessatti qabata. Kana namoota adda ba'an namoota jaalallee isaanii duraa yookaan jaarsa isaanii duraatiin walitti dhufanii caba jaalalaa fi ilmoo fi dhabuuf abbaa manaa jalqabaa dhabuun akkam akka nama miitu warra argantu beeka jechuu keessattuu albama sadaffaa sana. Kan jaalladhee dhabeen beeku fuudhee dhabeen beeku ilmoo argadhee ilmoo kootiin adda ba'ee haati ilmoo kootii nama biraa wajjin jiraattee hin beektu. Yookaan obboleettiin koo heerumtee baatee jaasasii jalqabaa fi ilmoosii wajjin adda baatee kophaa jiraattee hin beektu. Isinii galee wantan dubbadhe sun dhimma ummataati. Dhimma namaati malee dhimma koo miti. Keessattuu albamni sadaffaan baay'ee waan keessa nama tuqudha jechuudha. Waan baay'ee keessa nama tuqu. Gara filimaatti barreeffame waan ta'eef waan baay'ee keessa nama tuqu. Isinii galee. Kanaaf nama waan kana irratti silaa jabaadhu hedhuutu as taa'ee shira shiruu, as taa'ee deemee maatii namaatti himuu, maatii namatti naquu, nama waa'ee miidiyaa quba hin qabne, nama waa'ee jaalalaa dhiise, waa'ee jireenya isaa keessa jiru deemee ilmi kee akkasii jedhee shira namatti warri shirtan as teessanii dhugaa dubbachuu fi ani isin taajjabeera. Baay'ee isin taajjabeera. Sammuu akkamii akka baattan ani hin beeku. Isiniifis immoo nan hojjedha. Isiniifis seenaa keessan shira keessan isiniifan hojjedha. Galmee seenaarran isinii kaa'ee darba warra natti shiru hunda keessan jechuudha. Anatti waan hin taaneef uummatatti shirtan. An uummataaf hin hojjedhe isin uummatatti shirtan malee anatti hin shirre dhugaa dubbachuuf. Isinii galee uummatatti shirtan malee anatti hin shirre. Akkasii bar. Keessumaa yeroo kana keessa yeroo addunyaanii gara filimaatiin seenaasii fakkeenyaaf akka Turkii yoo fudhattan seenaan isaanii ganamaa kaasee amma har'a amma dhufee Erdogaan ga'utti bifa filimaatiin hojjetamaa jira. Seenaan waraana sadaffaa addunyaa akka filimaatti hojjetamaa jira. Seenaan gootowwan addunyaa fakkeenyaaf biyya Saawudii Khalid ibn Walidii kaasee haga dhufee as ga'utti bifa filimaatiin hojjetame. Seenaa Sooriyaa yoo fudhattan ganamaa kaasee bifa taatootiin hojjetame. Garuu biyya keenyatti bifa taatootiin yookaan bifa kanaan ibsuun hin amaleeffatamne. Hundinuu kitaaba barreessa. Hundi nama maa barreessan jechuun miti. Kitaabnis bu'aa guddaa qaba. Garuu seenaa kana gurra uummataa sirriitti buusuuf dhaloonni bara dhufee darbuun karaa gabaabaa ta'een akka hordofuuf bifa taatootiin yoo godhame seenaan jaarraa abbaa gadaa bifa taatootiin otoo hojjetame dhugaa dubbachuuf fira miti. Fira biyya keessaa diina biyya keessaa miti warra biyya alaa Ameerikaatu teessee daawwatti. Seenaan Taaddee Birruu bifa taatootiin otoo hojjetame taatoodhaan seenaa Taaddee Birruu kitaaba irratti barreessuun faayidaan isaa harka 100 keessaa harka 10 hin caaltu. Waan uummanni keenya nu banneetu jira aartii waan jedhan. Harka 100 keessaa harka 10 caala uummata biraan ga'u. Harka 100 keessa fakkeenyaaf seenaan Taaddee Birruu bifa kitaabaatti yoo barreeffame. Seenaa Taaddee Birruu nama meeqatu bitee dubbisee beeka. Bittanii dubbistanii hin beektan. Kitaaba gootota shanan gibee Nabaanee Abaadir barreesse nama meeqa bitee dubbise. Tarii hundi keessan as jirtanu bittanii muraasa bitee dubbise. Utuu bifa taatootiin immoo seenaan Abbaa Jifaar bifa taatootiin Abbaa Jifaariin ta'anii namni guddaan tokko Abbaa Jifaar ta'e guyyaa dhaloota isaaniitii kaase waan isaan keessa darbanii kaase makkatti isaan gamoo sana ijaaranii kaase taatoo isaan hojjetan tokko tokkoon hidhamuu isaanii agoobara gubbaatti waggaa 3 kaase. Siigalee mootiin Guumaa jeneraala waraanaa sagalee wajjin biyyee nyaachuudhaa kaase. Laal keenya himameen dhuma jechuudha. Ayyaan waa baay'een na keessa jira garuu yeroo kaase miira keessan gala. Isinii galee miira keessan gala dhugaa dubbachuufi waan jabaadhuu qorataa jettanii na cinaa dhaabbattan waan akka kootti seenaa goototaa kitaabatti barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Waan an dubbataa jiru kitaaba irraan bare waan ta'eef irra caalaa kitaaba irratti hundaa'uu otoo hin taane seenaa Taaddee Birruu akka inni ta'e barnoota irratti uummata cichee waan uummata Oromoo barnoota irratti kaaseef namni barnoota hin qabne eessayyuu ga'uu hin danda'u.
warri nama arrabsu warra waan barnoota dhabeef. Garuu Taaddeen Birruu bara dukkanaa sana keessa uummata baradhaa jechuu isaatiif magaalaa Finfinnee walakkaatti fannifamee ajjeefame. Kun kitaaba irratti barreessuun gahaa miti. Utuu gara taatootiin Taaddee Birruu ta'anii gara taatootiin seenaan isaa tokko tokkoon bifa filimaa yookaan taatuudhaan seenaa dhugaa ta'e uummata biraan ga'anii haga Oromoof Oromiyaan jiraatu taatoon sun jiraata akka filima Turkii sana jechuudha. Akka Usmaan, akka Ortoobrool, akka Salaaddiin Ayyuubii haala sanaan yoo hojjetame. Kan jaarraa abbaa gadaa himameen dhumu. Kan Aliyyii Cirrii seenaan isaa kitaabaan otoo hin taane taatoodhaan hojjetamuu qaba. Kan Waaqoo Guutuu taatoodhaan hojjetamuu qaba. Kan Warqituu xiyyaara samiirraa buuftee taatoodhaan hojjetamuu qaba malee kitaabaan hojjetamuu hin qabu. Kitaabaan hojjetamuun isaa murteessaa ta'ee garuu taatoon immoo isaa ol harka 100 keessaa 100 waan ta'uu qabudha jechuudha. Isinii galee kan mootii Abbaaboor bifa taatootiin yoo ta'e, kan Kumsaa Morodaa bifa taatootiin yoo ta'e, Kumsaa Morodaa keessattuu dhugaa dubbachuuf seenaan isaa himameen dhumu Kumsaa Morodaa hangandummaa waan jedhame laphee koo keessa hin jiru. Isinii galee